wanti ilaaluuf deemnu waa'ee itti fayyadama jecha if jettuuti jechuudha. Jechi if jedhamtu tun akkuma jechoota biraa daily use kan jennu haasawaa guyyaa guyyatti goonu keessatti kan akkaan nu fayyadudha. Akka seerlugaa yookiin immoo akka giraamariitti jechuudha. Jechi if jedhamtu tuni kaatagoorii kondiishinaalii keessa jirti. Kondiishinaaliin akka sadiitti adda qoodama jechuudha akka Ingiliffatti. We have 3 types of conditionals. The first one is zero conditional, and first conditional and second conditional jedhameeti bakka sadiitti adda ba'a jechuudha. Inni zero conditional jedhamu kuni it is for facts or things that are always true jechuudha. Inni zero conditional jedhamu kuni wanta dhugaa ta'e qofaaf kan fayyadudha jechuudha. Akka fakkeenyaatti kan ilaallu yoo ta'e if you heat water it boils jedha. Bishaan yoo uwwiste maal ta'a in danfa jechuudha. Kuni dhugaadha jechuudha. Sobni keessa hin jiru jechuudha. Yookiin tilmaamas miti jechuudha. Kuni zero conditional jedhama. Inni kaan immoo first conditional jenneeni. First conditional kan jennu kuni for real future possibilities jedha. Kun immoo kan itti fayyadamnu wanta fuulduraa kan ta'uu danda'uudhaaf jechuudha. Dhugaa ta'uu danda'a, wanta fuulduraati ta'uus danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf if it rains jedha namto yoo roobni roobe I will stay at home mana turaa jedha. So roobni sun yoo kan roobu ta'e namichi sun mana turuu danda'a jechuudha. So waan fuulduraa kan dhugaa ta'uu danda'uuf kan fayyadamnu jechuudha. First conditional kan jennuuni. Inni xumuraa second conditional kan jedhamu. Inni kun it is for unreal or hypothetical situations jedha. Inni isa kana kan fayyadamnuuf wanta dhugaa ta'uu hin dandeenye yookiin immoo wanta tilmaama jechuudha. Yoon akkas ta'e akkas ta'a kan jedhu fakkeenyaaf if I won the lottery I would travel. Yoo looteriin naaf baate addunyaa tana keessa deddeema jedha. Dhugaa ta'uu dadhabuu danda'a jechuudha. Saniifi gosa sadiitti qoodama. So nuti amma kan irratti xiyyeeffannu isa zero conditionalii fi first conditional kan jennu kana jechuudha. Maaliif keessa gad nuun buusu grammar keessa gubbuma gubbatti akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu barannaa jechuudha. Fuulduraaf graamarii keessa akka gaariitti gabbuuna waan ta'eef steppiin nuti amma irra jirru akkamitti wanta beezii ta'e dubbachuu dandeenya kan jedhu irra waan jirruuf fuulduraaf tokko tokkoon gadi fuunee kan ilaallu ta'a. So akkuma duraanii wanti isin irraa eegamu isin yeroo viidiyoo kana ilaaltanitti qalamaa fi daftara biraa qabaachuu qabdu. Marsaa lammaffaa irratti barreeffachuu qabdu. Sababni isaatis qormaataatu jira. Akkuma beektan qormaanni immoo wanta ilaaltan kana yookiin immoo dhaggeeffattan kana hangam takka akka isin gale kan test isin godhuudha yookiin immoo kan isin qoruudha. So viidiyoo kana ilaaltanii guyyaa lama booda qormaataa jira. Warra haaraa taatan gareetu jira. Garee WhatsApp kan gaafiin irratti ergame deebisaanis achumaan ergamu. So achi keessatti isiniif laalla. Namoonni gareetti hin dabalamin garee sanittis dabalamaadha. Viidiyoo kana jalatti argattu waan ta'eef anarraa kaafii viidiyoo kana faffacaasuun immoo gahee teessanii share fi like godhuudhaan kan haaraa taatan immoo subscribe godhuudhaan jechuudha. Having said so, now let's move to the lesson. Hangana erga jennee mee gara barumsichaa seennu. Okay, so namni tokko yoon qarshii qabaadhee nan bitaa jechuu barbaada waan takka. Okay, qarshiin qabu garuu osoo qabaatee silaani bitaa jechuudha waan san. Akkami jechuu danda'a waan san mee osoo qarshii qabaadhee nan bita ka jedhu kana. If I have the money I will buy it. Asirratti willidha shorti taate malee jechuudha. So if I have the money I will buy it ka jedhu dafnee jechuudhaaf if I have the money I'll buy it. If I have the money I'll buy it. Asirratti yeroo hedduu waa'ee if yeroo fayyadamnu himni lamaatu jira. Gaalee hirkataa fi gaalee if danda'a ka jennuun jechuudha. So asirratti if I have the money ka jedhu akka afaan oromootti hamma asitti gaalee hirkataa ka jennuun yoo maallaqa qabaadhe jedhee callisaa jechuudha. Asii achi immoo if danda'aadha. I'll buy it nin bita ka jedhu yeroo dubbisnu asitti hafuura fudhachuu qabna jechuudha. If I have the money I'll buy it. Otoo maallaqa qabaadhe yookiin immoo qarshii qabaadhe nin bitaa jedha jechuudha waan fuulduraati. Asirratti maal jedha yoo baallee qabaadhe
nam balali'a yookiin immoo otuun baalli qabaadhee silaa nam balali'a ka jedhu akkami jenna? If I have a wing, I will fly. Masi, if I have a wing, silang kocho yookiin immoo baalli qabaadhee I will fly. Nimbararaa jedha. Ni akkam jenna? If I have a wing, I'll fly. Yoo roobni roobe, isa reefu jennu sanii jechuudha kuni. Yoo roobni roobe manan turaa ka jedhu jechuudha. Okay? Akkamitti jenna? Yoo roobni roobe yookiin immoo silaa roobni roobe manan tura yookiin immoo yoo roobni roobe manan tura. Akkami jechuu dandeenya? If it rains, okay? If it rains, I'll stay. Yookiin immoo I will stay home. If it rains, I'll stay home. If it rains, I'll stay home. So, asirratti, don't forget to say after me. Ana jala jechuu akka hin daganne. Maaliifi akkaataan itti jedhamu kuni baay'ee ulfaataadha jechuudha namoota hedduu fi kana waliin haa jennu. If it rains, I'll stay home ka jedhu dafnee jechuudhaaf haa yaallu waliini. If it rains, I'll stay home. If it rains, I'll stay home. Akkasii jenne jechuudha. Asirratti nam tokko yoo gargaarsa barbaadan na gaafadhaa jechuu barbaade akkamii jedhame itti yaadaa osoo hin deebisne. Okay. If you need help, ask me. Okay. If you need help, ask me. If you need help, ask me. Akkasii jenne jechuudha. Yoo gargaarsa barbaadan asirratti neediin barbaachisuudha. So if you need help, gargaarsa barbaadan ask me, na gaafadhaadha jechuudha tokko tokkoon isii kansa. Yoo bilbilan dafii kaasii nama tokkotti ergaa dabarfachuu barbaada. Ergaa akkam jedhu yoo bilbilan dafii kaasi. Bilbila nama bira dhiistee ta'a takka immoo bilbila akka namni sun dafee kaasu gaafachaa jirta jechuudha. So yoo bilbilan dafii kaasi jechuu barbaanne akkamitti jenna jechuudha. If they call, yoo bilbilan answer quickly. If they call, answer quickly. Hojii yeroo dheeraa hojjetee dadhabe argine yoo dadhabde boqoddu jechuu yoo barbaanne akkam jenna? If you are tired, take a break. If you are tired jechuun yoo dadhabde take a break. Boqoddu. Boqonnaa xiqqoo fudhadhu jechuudha. Asirratti uffata jira. Uffata tokko nama tokkoof kan barbaade ifitti ilaalii yoo sitti ta'e fudhadhu yookiin immoo uffadhu jechuu barbaadda ta'a. Yoo sitti ta'e uffadhu jechuu barbaadde akkami jetta? If it fits you, okay, yoo sitti ta'e jechuudha. Fit jechuun qaama keetitti waan likkii yookiin immoo gita kee dhufu jechuudha. So if it fits you, yoo sitti ta'e wear it. Uffadhu. Okay. Dafnee akkami jenna isa kana? If it fits you, wear it. If it fits you, wear it. Yoo qo'atte ni dabartaa jettaan nam tokko yoo barbaadde. Yoo qo'atte ni dabarta akkami jenname? Yoo qo'atte ni dabartaa kan jedhu akkami jenna? If you study, yoo qo'atte you will pass. If you study, you will pass. Isa kana deebisnee negative akkami goona? If you don't study, yoo hin qo'anne, you will fail. You will fail. Ni kuftaa jechuudha. So asirratti hima agarru yookiin fakkeenya kan nama hunda garii gara negatiivaa deebisuudhaan yookiin immoo jijjiiruudhaan yookiin immoo caasaa himaa jijjiiruudhaan gara hima adda addatti qayyaruu danda'u qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf isa asirra jiru kana if it fits you yoo sitti ta'e uffadhu ka jedhu gara biraa kamiin jijjiiruu danda'a jedhaati if gaafadha. Fakkeenyaaf asirratti yoo sitti ta'e ka jedhu yoo isheetti ta'e haa uffattu jechuu akkamittiin danda'a ka jedhu. Fakkeenyaaf if it fits her yoo isheetti ta'e let her wear it akka haa uffattu jechuu. Yookiin immoo yoo sitti hin taane uffatin jechuu barbaanne if it doesn't fit you, don't wear it. In uffatin.
So akkasi jijjiiruudhaaf yaalii godhaadha. Inni itti aanu maal jedhaa? Yoo isa argite yookiin immoo agarte nagaa naa jedhiini nam tokko yeroo si biraa deemu abaluudhaan nagaa naa jedhiini yoo agartu kan jedhamu san akkami jenna? If you see him, okay, yoo isa argite, say hello, nagaa naa jedhiini, okay? So akkasi jenna jechuudha. Yoo qophaa'e nyaachuu dandeenya. Yoo qophaa'e nyaachuu dandeenya akkami jenna? If it is ready, we can eat. If it is ready, yoo qophaa'e, we can eat. If it is ready, we can eat. Akkasi dafnee jenna jechuudha. If it is ready, we can eat. If it's ready, we can eat. Akkasi jenna jechuudha. Yoo si nuffisiise yookiin immoo si hifachiise waan haaraa yaalii jedha asirratti. Wanta akka deddeebistee guyyuu yeroo gootu si dabbaraa yookiin immoo si hifachiisa. So waan haaraa yaalii sin jedha nam tokko. Akkam jechuu danda'a? Yoo si hifachiise yookiin immoo si dabbare waan haaraa yaalii kan jedhu kana Ingiliffaan akkam jenna deebisne. If you are bored, try something new. If you are bored, yoo si nuffisiise, bored jechuun nuffisiisuudha. Try yaali something wanta new haaraa ta'e tokko yaali jechuudha. So dafnee haa jennu. If you're bored, try something new. If you're bored, try something new. Akkasi jenna jechuudha. Yoo dhugaatee maal gochuu qabaa jedha. Yoo dhugaatee maaliin gochuu qaba akkami jenna. If it is true, what should I do? Namni tokko haasa'u sitti haasee wanti amma jechaa jiru kun yoo dhugaatee maal gochuun qaba jedhee nama tokko gorsa yookaan irraa barbaadu ta'e haasa'u akkasii jechuudha. Akkamitti jenna? If it is true, yoo dhugaatee, okay, what should I do? Maal gochuun qaba. Yoo qorree jaakeetii uffadhu jedha. If it is cold, wear a jacket. Yoo sitti qorree jaakeetii uffadhu kan jedhu. If it is cold, yoo qorree jennu san jechuudha. Wear a jacket. Jaakeetii uffadhu. Isuma kana jijjiiruudhaaf if it is hot yoo jennu asirratti. If it is hot, yoo oowwe, don't wear a jacket. Jaaketa hin uffatinii jechuudha. So kanana dhaabbachuudhaan hima kana gara adda addatti jijjiiruu dandeessan jechuudha. Yoo yeroo qabaatte wal haa qunnamnu jechuu barbaaddataa. Isa sana akkami jetta? If you are free, let's meet. Okay, let us meet ka jedhutu akkana gabaabbate. So if you're free, let's meet ka jedhu dafnee jechuudhaaf. If you're free, let's meet. If you're free, let's meet. Jenna jechuudha. If you're free jechuun yoo yeroo qabaatte jechuudha. Free yoo taate jechuudha. Let's meet. Haa wal qunnamnu. Yoo cabe bakka buusii jedha. Fakkeenyaaf qodaa yookiin immoo meeshaa ka jennu kana mana keessaa wanni tokko yoo cabe waan san bakka buusii jechuu ta'uu danda'a jechuudha. So akkami jenna? If it is broken, replace it. Okay? Fakkeenyaaf sibiilli bishaanii kan mana keessa deemu yoo bakka tokko hin cabe haaraa bittee bakka buusuu jechuudha. So if it is broken, yoo cabe, okay, replace it, bakka buusi. Yoo beelofte waan tokko nyaadhu. Nama jechuu barbaada. Nama beelee agarte yoo beelofte waan tokko nyaadhu. Usteen taa'een jechuudhaaf. If you are hungry, eat something. If you're hungry, eat something. If you're jennaa jechuudha. Are ka jedhu waan gabaabsame. If you're hungry, eat something jenna jechuudha. Dafnee jechuudhaaf. If you're hungry, eat something. Yoo ariifachiisaa ta'e naaf bilbili. If it is urgent, call me. If it is urgent, yoo ariifachiisaa ta'e. Urgent jechuun ariifachiisaadha. Call me, naa bilbili. If it's urgent, call me. Akkasii jenna jechuudha dafneeti.
Inni itti aanu yoo sitti tole bitadhu. Waan tokko ni agarta, ni feeta yookiin ni jaalatta. Waan san yoo sitti tole bitadhu namaan jechuu barbaadde. Simply akkamii jenna? If jennee maal jechuu qabna? If you like it, buy it. Salphumatti jechuudha. If you like it, yoo feete waan san yoo sii ta'e sitti tole buy it. Bitadhu, buy it, biti jechuudha jechuudha. Itiin san maaliin bakka buuti? Wanta ati bitachuu deemtu san. Itiin pronounii keessaa wanta nama hin taaneef kan fayyadamnu jechaa turre miti. So wanta ati bitachuu deemtu mobaayila yoo ta'e itiidhaan bakka bu'uura jechuudha. Mobaayila jechuudha itti ka jedhu fayyadamna jechuudha. Wanticha sana jechuudha. So if you like it, buy it. If you like it, buy it. Yoo qophooftee haa deemnu. Yoo qophooftee haa deemnu. Akkami jenname. If you are ready, let's go. If you're ready, let's go. If you're ready, let's go. Akkanatti dafna jenna jechuudha. Yoo dukkanaa'e ibsaa yookiin immoo ifaa qabsiisi yookiin immoo ibsi jechuu barbaanna. Mee akkamii jenna kana yoo if jennee maal jechuu qabna? If it is what? Yaalame. If it is dark, okay? Yoo dukkanaa'e jechuudha. Darkiin dukkanaa miti. If it is dark, turn on the light. Ifaa qabsiisi yookiin immoo ibsi. If it is dark, turn on the light. If it is dark, turn on the light. Jenna jechuudha. If it is dark, turn on the light. Good. Inni itti aanu maal jedha? Yoo burjaajofte yookiin immoo Ingiliffaan confused taate jechuudha. Yookiin si duraa wal dha'e jechuudha. Burjaaja'u jechuun nama duraa wal dha'u wanni takka si duraa waliin naqamu jechuudha. So yeroo takka jechi burjaajii jedhu kun afaan Oromootiinis namoota baay'eef ifan ta'u. So saniif isin ibse. So yoo burjaajofte gaafii gaafadhu jedha. Wanni namni haasa'u kun si duraa yoo wal dha'e gaafii gaafadhu jechuu barbaada. Ingiliffaan akkami jetta? If maal jennee eegalla ammoo? If you ofame jettaniitu? Okay. If you are confused, ask questions. If you're confused, ask questions. If you're confused, ask questions. Gaafii yookiin immoo gaafilee gaafadhu yoo si duraa wal dha'e jechuudha. Yoo wanta barbaachisaa ta'e hin dagatin. Wanti sun wanta akkaan si barbaachisu taanaan inuma hin dagatin jechuu barbaadama. Okay? Akkami jenname barbaachisaa maali? Hin dagatiniin maali? Jecha jabu mataa keessa fiduun irraa eegama jechuudha. Yoo jechuu ni beekna ifiidha. Ifiin eegalla hima kana. Okay? If jennee maal jedhu qabna amma asirratti? I think yaaltanii jirtu akkas ta'a deebisaan isaa. If it is important jechuun wanta barbaachisaa yookiin faayida qabeessa siif ta'e jechuudha. If it is important, okay? Wanti sun wanta siif barbaachisaa yoo ta'e, don't forget. Asirratti don't ni beeknaa itti fayyadamaa turre. Forget irraanfachuudha. So don't forget jechuun hin irraanfatin. If it is important, wanti sun wanta faayidaa qabu taana, don't forget. In irraanfatin. Okay, amma dafnee haa jennu. If it is important, don't forget. If it is important, don't forget. Amma danda'ametti akkasi saffisaan jechuuf yaalaadha. Yookiin immoo kana darranillee jechuu dandeessu. Asirratti immoo maal jedha? Yoo kan kee ta'e fudhadhu. If it is yours, take it. Hangaasii if it is yours jechuun if it is yours yoo kan kee ta'e take it. Fudhadhu. Fudhi jechuudha jechuudha. If it is yours, take it. Yoo hojiin sitti baay'ate nan eegaa jedha nam tokko. Yookiin immoo si eegaa waan san irratti jechuu barbaada. Akkami jaa? If you are
busy, I'll yookiin immoo I will wait nin eega jedha. Nama tokko haajaa biraa qabda ta'a. Namni haajaa ati biraa qabdu kun immoo busy dha ta'a yookiin hojiidhaan qabamaa ta'a. So yoo busy taate yookiin immoo hojiidhaan qabamtee jiraatte nan eegaa jechuu yoo barbaadde akkasii jetta jechuudha. Maal jetta? If you're busy, okay? If you're jenna jechuudha. Aariin gabaabatee jira. If you're busy, I will ka jedhus I'll jennaani. So if you're busy, I'll wait. If you're busy, I'll wait. Yoo mirkaneeffatte itti fufii jedha kun. Wanta takka mirkaneeffatte taanaan wanta san itti fufii yoo sirrii ta'e jechuudha. Wanti ati jettu suni sirrii taanaan itti fufii jechuu barbaadde akkami jetta? If you're sure, okay? If you're sure, go ahead. Itti deemi waan san. Yoo ulfaataa ta'e gargaarsa gaafadhu akkami jenna? If it is heavy, ask for help. Asirratti ulfaataa ka jennu wantoota akka gaafii, wantoota abstract akkasii osoo hin taane wantoota qaamaan yookiin physically ulfaataa ta'e jechuudha. Waan akkasirraa osoo jirra. Fakkeenyaaf ba'aan sun yookiin immoo qodaan meeshaan ati deemtuun kun yookiin fuudhuu deemtu kun ulfaataa yoo ta'e gargaarsa gaafadhu isa sani malee gaafiin akkasii wanti akkasii barreeffamni akkasii yoo sitti ulfaate gaafadhu sanii miti. Okay? Yoo ulfaataa ta'e wantichi jechuudha gargaarsa gaafadhu. Gargaarsi ati gaafattu waan san ol kaasu irratti si gargaaran jechuudha malee gargaarsa biraatii miti jechuudha. So if it is heavy, wantichi yoo ulfaataa ta'e ask for help. Gargaarsa gaafadhu. Akkasi gargaaran jechuudha. So dafne jechuudha. If it is heavy, ask for help. If it is heavy, ask for help jenna jechuudha. Yoo dheebotte bishaan dhugi. Amma himnu kun baay'ee salphaadha jechuudha. Namni hundinuu deebisa jedheeti yaada. Yoo dheebotte jechuun maali? Bishaan dhugi jechuun maali? So itti yaaddaniitu? Well done. Okay. If you are thirsty, asirratti thirsty jechuun asirratti akkamitti dubbifna? Fiidha. So if you're thirsty, yoo dheebottan dheebuudha jechuudha. Drink jechuun dhugi. Water bishaan jechuudha. Drink water. If you're thirsty, drink water jenna jechuudha. Yoo qophoofte amma jalqabi jechuu barbaada nam tokko. Qormaataas haa ta'u wanta akkasii kennamee jira akka eegaltu. So yoo qophoofte amma eegale yookiin immoo jalqabi akkami jenna. Okay? If jennee maal jenna? If you are qophaa'u jechuun maali? Ready. So akkami waliif finnee jenna? If you are yookiin immoo if you're gabaabsine ready yoo qophoofte begin now yookiin immoo started now jechuus ni dandeenya. So asirra begin fayyadamne begin now amma jechuudha. Begin now amma eegale jechuudha. So if you're ready, begin now. Yookiin immoo maal jennee? If you're ready, start it now. Akkas jechuus ni dandeenya jechuudha. Yoo dhihoo ta'e miilumaan achi deemi jedha. Karaan fagoo miti taanaan mana wayii deemuu barbaadde taanaan karichi yoo dhihoo ta'e maali miilumaan deemi jechuu barbaadda. Akkami jetta? If it is close, yoo dhihoo ta'e walk there. Miilumaan achi deemi jechuudha. Walk jechuun wakii godhuu yookiin immoo miilaan deemu bukaan deemu jechuudha. Kana jechuun konkolaataan hin barbaachisu jechuudha. So if it is close, walk there. If it is close, walk there jenna jechuudha. Asirratti walke akka hin jenne qofa. Elliin saayilentiidha waan ta'eef hin dubbatu akka hin dubbannetti beekaadha. Fuulduraaf seera akkamitti jechi kun hin dubbanne akkamitti jechi kun saayilentii tahaa kan jedhu qubeen kun akkamitti sagaleen kun saayilentii tahaa kan jedhu isiniif qopheessu jira waa isiniitis. So kan bal'inaan barannu ta'a. So if it is close, walk there. If it is close, walk there jenna jechuudha.
asirratti waliigaltee wayii akka namni mallatteessitu si gaafata. Erga wanta san dubbiftee yookiin immoo ibsa argattee jechuudha. Yoo waliigaltee asitti mallatteessi siin jedha jechuudha namni sun. So isa sana akkamii jenna? If you agree, sign here. If you agree, yoo waliigaltee wanta kana jechuudha wajjin wanta jedhamu kana wajjin yoo waliigaltee, okay, sign mallatteessi here asitti iddoo si agarsiisaati jechuudha. Yeroo siin jedhu sanitti iddoo mallattoo itti mallatteessitu siif akeekaa jira jechuudha namni akkana jedhu kun. Okay, if you agree, sign here. Yoo carraa qabaatte ni argatta akkamii jetta. If you are igutame, if you are lucky, you will find it. Ni argatta jechuudha. If you are lucky jechuun yoo carraa qabeessa taate, laakiin carraadha, carraa qabeessummaadha. So if you are ati yoo taate, lucky carraa qabeessa yoo taate, you will qayyadu fuuldura jechuudha taasoo jirra. You will find it. Ni argatta jechuudha fuulduratti waan san. You'll find it. Ni argatta. Asirratti haala akkamii keessatti hima akkanaa fayyadamna? Nam tokko waan duraa badee barbaadaa jira ta'a, takka ammoo wanta biraati barbaadaa jira ta'a, carraa hojii barbaadaa jira ta'a. So haala akkasii keessatti jechuudha. If you're lucky, you will find it. Yoo ati seekte isaanis ni seequu jedha. Maaliif jennaan akkuma uumamatti nama tokkotti yoo seeqte namni sunis deebisee seequu qaba jechuudha. Yoo ati seeqte namni kaan fuula sitti guurraan waan biraati waan ta'eef. So if you asirratti akkamii jechuu dandeenya mee osoo naan hin jenne dura. Jechi seequu jedhu Ingiliffaan maali ka jedhu mataa keessan ol dhufuu qaba. Smile. Okay, seequudha. Okay, isaan jechuun maal jechuudha? They jechuudha. Okay, ni seequu jedha. Smile makana fayyadamta. So isaanis deebisanii seequu ka jedhu akkamii walitti fiffinnee hima kana ijaarrame. I think hedduun keessan ijaartan jedheeti yaada. If irraa eegaluudhaan jechuudha. So akkamii jenna? If you smile, yoo ati seeyte, they isaan will isaan fuulduratti jechuudha wanta fuulduraa soo jira. Yoo ati seeyte isaanis maali? They will smile back. Isaanis deebisanii seequu jechuudha. If you smile, they'll smile back. If you smile, they'll smile back. Yoo ati seeyte isaanis ni seequu jechuudha gabaabumatti. Okay, asirratti immoo maal jedha? Yoo dhimmise yookiin immoo yaase jechuudha wanti takka saffisaan tolchii jedha. Maal jechuudha? Bishaanis haa ta'uu, bishaan fakkeenyaaf bishaan mana keessa deemu haa ta'uu, wantummaan bishaan buusuu hin qabne yookiin immoo dhimmisuu hin qabne tokko yoo dhimmise yoo urate jechuudha. Wanta san saffisaan tolchii jechuu barbaadda ta'a. So asirratti akkas jenna jechuudha. So akkam jenna? If it is leaking, wanti sun yoo yaasaa jiraate yookiin immoo dhimmisaa jiraate, fix it quickly. If it is leaking, yoo yaasaa jiraate yookiin dhimmisaa jiraate, wanti suni saffisaan tolchii jechuudha jechuudha. Dabareen kee yoo ta'e itti fufii jedha yookiin immoo wantichi san itti deeme jechuudha. Akka fakkeenyaaf nama hiriira galee osoo jiru namni immoo dabareen isaa geesse yeroo dhufu dabareen keeti itti fufii deeme jechuudha. Yoo waa mallatteessu ta'es mallatteessi, yoo waa godhuuf wanta godhamuu qabu dabareen kee taanaan hojjedhu bira kuti jechuudha. So haasawaa akkasii yookiin immoo senaariyoo akkasii keessatti fayyadamna jechuudha kana. Dabareen kee yoo ta'e itti fufii jechuu barbaanne taanaan akkam jenna? If it is your turn, yoo dabareen kee ta'e go ahead, itti ofi yookiin immoo itti fufii waan san. If it is your turn, go ahead. If it is your turn, go ahead jenna jechuudha. Alright, xumuraa jirra sagantaa har'aan tanaati. Okay, inni kun immoo maal jedha? Fedhii yoo qabaatte galmaa'ii jedha. Yeroo hedduu online irratti wanticha san irratti interest yoo qabaatte galmaa'ii siin jedha jechuudha. Wanta san akkamii jedhama? If you are interested, wanta san irra fedhinnaa yoo qabaatte sign up. So sign up jechuudha galmaa'u jechuudha. So sign up galmaa'ii jechuudha. Dafnee jechuudhaaf if you're interested, sign up. If you're interested, sign up. If you're interested, sign up. Jennaa jechuudha. Asirratti immoo fagoo yoo ta'e baasii qabadhu nam tokkoon jechuu barbaadda. Bakki ati itti deemtu fagoo yoo ta'e baasii
yookiin immoo konkolaataa baasii qabadhu jechuu barbaadde akkam jetta. If it is far, okay, if it is far, fagoo yoo ta'e, take a bus. Baasii qabadhu yookiin immoo baasiin deemii jechuu jirra jechuudha. If it is far, take a bus. If it is far, take a bus jenna jechuudha. Yoo obsa qabaatte xiqqoo eegii. Wanta wahii eegaa jirta yeroo dheeraa eegdee erga eegde booda hifatta. So wanta san dhiistee deemuu bira yeroo geessutti namni tokko gorsaa kana jedhu si kenna. Obsa yoo qabaatte xiqqoo eegii jechuudha. Wanta san argachuu dandeessa. So akkami jechuu dandeenya? Yoo obsa qabaatte xiqqoo eegi ka jedhu akkami dandeenya? Obsi maalii ka jedhu mataa keenya keessa dhufuu qaba. Xiqqoo eegii jechuun maalii? Jechi eegi jedhu fakkeenyaaf wait jechuudha. So akkamittiin structure isaa ijaara kan sirrii ta'e ka jedhu yaaduu qabna jechuudha xiqqoosi. Okay, erga hangas yaaddanii deebii isaan akkana. If you are patient, okay, patient jechuun asirratti obsa jechuudha. If you're patient, yoo nama obsa qabu taate, okay, wait a bit. Wait jechuun eegidha miti, a bit xiqqoo jechuudha kun xinnoo jechuudha jechuu karaa biraan. So if you're patient, wait a bit. If you're patient, wait a bit jenna jechuudha. Yoo obsa qabaatte xinnoo eegi yookiin xiqqishoo eegi jechuudha. So barumsi keenya kan waa'ee ifiitiin wal qabatu isa kana fakkaata. Kutaanarraa kun hedduu bareedaadha jedheetii yaada. Maaliif jennaan haasawaa keenya kan guyyaa keessatti jecha kana osoo hin jenne oollu yoon akkas ta'e akkasiin tahaa ka jedhu baay'inaan ni dhaga'ama. So Ingiliffaanis isuma san deebisnee akkamitti jenna kan jedhu waan baranneef hedduu namatti tola. Isin immoo akkuma yeroo biraa akkumaan jalqaba irratti ibsuuf yaalee barreeffachuu fi qo'achuu hin dagatinaadha. Maaliif jennaan wanti baratame takka yoo barreeffame malee namaaf turuu hin danda'u, irraanfatamuu mala. So hedduun keessanis akka barreeffachaa jirtanii fi akka qo'achaa jirtan keessaan naaf himaa jirtu, baay'inaan akka jijjiiramaa jirtus naaf himaa jirtu. Kun wanta bareedaadha. So jabaattanii itti fufuu qabdu jechuudha. Hanga kutaa itti aanuun mata duree haaraan walitti deebinutti have a wonderful time. Bye bye for now.